waa'ee hafarsoo wal qabatu ammoo hafarsoo guyyaa lamaa sadi keessatti yoo akkuma isin jettan san kiingii taate rakkoon qabu. Kiingummaan ammoo dubbima sheekamiin biroo dubbate san isinii galtiin namni biyya kam keessattuu seeraa ol hin jiru. Badii dalayteef ol kaateetuma waan tokko yoo goote keessattuu biyya Arabaa keessatti fakkeenyaaf biyya Arabaa keessatti dhimma maatii keenyaati nama nutti dhufe qaldiin beeynu qaldiin takkaallee hin jiru dhimma maatii keenyaa irratti Faatema mishtihiya oistize beessaan isinitti argisiisare isinitti argisiisaa iyyuu sila minuutira jira minuuti marra jira akka amma sagaleen kiyya hin jiru koppiliin kii godha sagaleen kiyya hin jiru minuutira jirtanaan jechaa jiran koppiliinkii tolchaame koppiliinkii dhaamsa isinii dhaamu jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti waa lama akka nama isin caalaa miidiyaa irra ture tokkotti isin caalaallee hubannoo qabu tokkotti waan miidiyaa kanarratti aarsaa si kafalchiisu waan tokko siif himuu barbaada. Homa feete yoo taate ani Ahmadii isinii ati isa namni martuu jireenya isaa mataa isaa jiraata. Homa feete yoo goote sooshaal miidiyaa kanarratti dhimma maatii namaa keessan seeni. Keessattuu ilmoo namaatiin dhuftee ilmoo abbaa biraati jettee ilmoo abbaan biraa argate ilma nama tokko osoo ragaa hin qabne osoo waan takka hin beeyne ol kaateetiniin ilma ebaluutiin jedhin nama tokkoon ilma dhiiraa tokkoon jecha kanan jedhin huddurra waraanamuu yoo barbaadde malee. Isin tun dhaamsa kiyya isa dhumaati. Ilma dhiiraa kamuyyuu namni dhiira taate qaama kamiinuu meeshaa hidhattee surra hidhattee akka dhiiraati dubartiif jala qabdu namni kamuu jecha kanaan si dhufe taanaan namni suni beeki. Kun dhimma hilliyunnaa guddaa Itoophiyaa keessatti afaan Amaaraatiin jedhan san. Si galte ani miira keessa galeera akka malee. Miira guddaa keessa galee. Gaafa shufuroon durriyyeeni bu'aa takka hin qabne ol kaateetiniin haadha warraa kiyya ilmooti yaawwaa jettu halkan guutuu rafuu dadhabe jechuudha. Guyyaan halkan naaf fakkaate. Halkan guyyaa naaf fakkaate jechuudha. Ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtan wallahi thank you very much. Hedduu galatooma. Hedduu dhiiramee gajjira biyya Suudii kana keessa bu'a. Leencolee xiiqoftuu miira keessa galtuu bokoytuu utaaltee irraan buutu jecha qofaa miti. Ta utaaltee irraan buutu jira Suudii kana keessa ijoollee. Si galte ani maatii namaan tuqan maatii namaan tuqu maatii kiyya dhufee namni dhufee ammoo dhiirummaa kiyya narraa mulqee harkaayyoo bira jiraadhe hin naqa. Harkaanis qaamaanis jechuu jecha afaanii qofaa miti. Nama biyya kanatti nama dha'uu mirkan qabu beeki. Wallahi garuu nama maatii kiyyaan na dhufe biyya kanatti illee kokkee tana qabala. Kokkee tana. Waatta akka fuduu bandee bu'an. Maqaa rabbiitiin si kakadha wallahi billahi. Biyyuma Jarman Awurooppaa kana keessa nama tuquu hin dandeessu. Keessa namaan beeytu keessa qabattee nama laatti jedha Oromoo yeroo mammaaku barra. Ani maatii keentuu inni maatii kiyya maaliif dhuita? An jaartii tee sirraa fuudhee namaan kennine jaartii tiyya narraa fuutee namaaf maal kennita? An ilma kee dhufee ilma kee sirraa fuudhee namaan kennine ilma kiyya narraa fuutee maaf namaa kennita? Hadiisa kam keessa jira? Seera kam keessa jira? Shari'aa kamtuu kana ajaja? Arraba biraa waan ittiin na arrabsitu dhabde? Jecha ittiin na aarsitu dhabde? Jecha ittiin na miitu dhabde? Jecha ittiin na qayitu dhabde? Dhimmi maatii dhimma biraati boo. Asii miti biyya keessatti namni kanaaf lubbuu wal baasa bar.
biyya keessatti mee ammatti dhaqii ganda namaa ilmi keetti qaalaa jedhii nama tokko fakkeenyaaf dhaqiitiniin Itoophiyaa keessatti maatii tokko bira deemi ilmi keetti qaalaadha jedhiin mee namaan abbama feete gabbayii laafama gabari malaafaa wayii nama faayidaan qabne wayiitiin dhaqii ilmoon tun teetiimii jedhiin mee waan inni si godhu agarta hin jedhamu war jecha akkasii namaan hin jedhamu na aarsuu yoo barbaadde waan kumaatama jira miira keessa na galchuu yoo barbaadde waa dhibba jira ani Ahmad cululleedha ilmoo dhalchee qaba amma booda waa takkanatti hin dhaqamu osoo ilmoon dhaliin addunyaa kanarraa kuteeyyuun jira ani yoo ufii kiyyaayyuu rakkoon irra ga'ee cinqaa sanitti qabu lafa hin jiru jechuu kiyya garuu arrabni addunyaa kanarraa dhabdee jecha naan jettu dhabdee waan ittiin na arrabsitu dhabdee ilmooti yanarraa fuutee warra baluuti warra maarreeti jettee ufii keetii yoo ofitti dhiirummaa keetitti hin amanne anaan san jecha san jechuu hin dandeessu yoo ufii keetii dhiira ta'uu baatte ana jecha ufiin jettu san naan jechuu hin dandeessu an ufitti amaneera jaartii tiyyarratti ilmoo tiyyatti garuu jecha ati jette suni fudhataman qabu na biratti never ever kanuma dhaamsi isinii dhaamuwan abbaa fedhe yoo ta'e hafarsoo king arrabaan kingiidha afaaniin garuu mi'a amma maal godhaa fi jirtarree isin hafarsoodha hafarsoo king mee maal goota amma kingummaa isaa amma argisiisi qaba kingiidhaami amma dhaqii baasi qaba mee mana hidhaati afaan gaaran qabu akkanumaan hin haasayina kingii wayitu hin jiru kingii rabbiin qofa eenyuunu eenyu irratti kingii miti jecha afaaniitiin ammoo arraba kee kanaan nama diqqeessite arraba kee kanaan nama lakkaftee arraba kee kanaan badii dubbattee kingummaan sii kennamu hin jiru nuti haqa keenya irratti ni falmanna haqa keenyaaf ni duuna haqa keenya ni dhagisa dhumaatitti ni falmadhaan isinii galee dubbi nama maatii kiyya tuqe arraba biraan arrabsuu dandeessan fakkeenyaa fi polotikaa irratti wal dura dhaabbachaa jirraami ilaalcha garagaraa qabnaami polotikaa keessa jechuun waan feete naan jechuu mirga qabda polotikaa this is no problem siyaasa yaanni an dubbadhu siin taane akka feete jedhiin arrabsi garuu maatii kiyya keessan seeniin odoo badiyyuu an qabadde itti gaafatamaan naan obboleessa kiyya daa'imman tiyyaa miti maatii kiyyaa miti ujoollee tiyyaa miti yakkas yoo qabaate Ahmaditti ka gaafatamu maatii kiyya siyaasa keessan galchin ana na jibbuu dandeessa koottu waan feete na godhi garuu maatii ittiin dabali maaf itti dabali ana yoo barbaadde koottu na rukutillee si galtee obboleessa jarri daa'immanii miskiina qulqulluudha badii takka hin qaban maaf arrabsita maaf jecha akkasii jetta waan sirraa bareedu jecha akkasii hin bareedu jechu abbama fedhe yoo ta'e kanuma isiniin jechuu barbaadan waa'ee hafarsoo wal qabatu ammoo hafarsoo guyyaa lamaa sadi keessatti yoo akkuma isin jettan san kingii taate rakkoon qabu kingummaan ammoo dubbima sheekamiini biroo dubbate san isinii galtiin namni biyya kam keessattuu seeraa ol hin jiru badii dalayteef ol kaateetuma waan tokko yoo goote keessattuu biyya arabaa keessatti fakkeenyaaf biyya arabaa keessatti ittee nama arrabsitaa jecha akkas ga'uu jassan jette waastinnaa maalii qabdame Suudi Arabiyaa keessatti ittee nama waa jetta Suudii keessatti ittee nama waa jetta nama arrabsitan saalfattu sheemiin sin qabu akkuma barbaaddetti jecha akkasiisan namaan jettee qalbii sidii si fakkaata namni waan ittiin nama arrabsitu laallachuu qabda bar jecha namaan jettu laallachuu qabda bar isinii galame gowwaa hin ta'ina gowwaa jechuun waan isarraa hin bareedne fokkataa jecha fokkataa waan safuu cabse dubbachuudha gowwaan san caala hin jiru gowwaan namni tokko waan safuu isaatiin ala waan faallaa safuu isaa ta'e dubbachuudha bar
Ateerra ol kaatee waa'ee maatii tokko keessa galtee daa'ima nama tokkooti yoo waa jettu gowwaa akkasiisan gowwaan si caale hin jiru. Dhimma jaarsaaf jaartii keessan galee gonkuma. Gonkuma nama tokko yoo jibbite isuma bicha arrabsi. Fakkeenyaaf ana maaliif na arrabsitan? Ani miidiyaa irratti as bahee polotikaa informeeshinii isinii kennee odeeffannoo isinitti himee piippii taatee biltsiginnaa taatee manaamina taatee lafa fudhattee kanaan arrabsuu hin dandeessa. Ani yoo mootummaan lafa naa kenne mallatteessee fudha akkatti la. Hin dhoysuullee. Naa kennee mootummaan lafa naa kennee jinaanii maaliif ditaan lafa? Amma yeroo tokko takka waa'ee lafaallee kaasanii mootummaan Itoophiyaa lafa naa kennee jinaanii hin fudhadha. Wata akka rakkoon qabu. Kanaan arrabsuu hin dandeessa. Kanaan waan feete naan jechuu hin dandeessa. Garuu ragaa qabatamaa tokko fiduu qabda saniifillee. Ragaa qabatamaa tokko qabaachuu qabda. Ahmad Ibrahim bilookii si godha obboleessoo. Wanti waa'ee riippoortii jala siyaasuusisu tokko illee hin jiru. Ani haqa kiyya falmachuu mirga qaba obboleessoo. Yoo wanna naasa kun si hin taane deemi malee riippoortii godha itti as jalatti. Maal balleessee riippoortii irra godha nama fakkeenyaaf. Nama dhufee ilmoo namaa maatii namaatiin hin daa'ima namaa arrabsu san faana dhaabbachuu qaba uummanni Oromoo hawaasni bal'aan akkanumatti yaaddaniisi. Hawaasni bal'aan uummanni Oromoo gurbaa dhufee abbaa warraatiif haadha warraa jidduu seenee nama diiguudhaaf propagaandaadhaaf ololaaf nama waan akkasii fayyadamu kana dhaabata. Oromoon aganuma dirasii mataan jaraa hiikkatisi fakkaata. Isin warri mataan isin hin dalayne hawaasa bal'aallee akka keessanitti hin kaa'ina. Ati dhuunfaa keetii waan feete godhuu mirga qabda garuu ummatatti naasayin. Ummanni waa maraayyuu hin beeka. Ummanni maaliif an akka falmachaa jiru beeka. Ummanni maaliif an akka haasa'u beeka bareechee beeka hawaasni bal'aan. Jechi isaanii olitti ilma namaatiin jedhamu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanaafuu dhuunfaadhaan yoo jechi gurbaa sanii si gammachiisee gammachuu qabaattu taate na jala dhuftee nan dhageeffatin. Na jibbitami bakka deemi abbaa barbaadee dhaqee gurbichaa biyyee kee baala jala jala deemi jala dhufta jalqabumayyuu.